Sagantaa nyaata barattoota itti fufiinsaan gaggeessuuf ciminaan hojjetamaa jedhan bulchiinsa magaalaa Adaamaatti hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Boolee obbo Bariisoo Baqqala. Kutaa magaalattiitti sochiin barattoota 8,000 fayyadamoo sagantaa nyaata barattootaa taasisuu eegalchiifameera. Kutaalee magaalaa 6 magaalaan Adaamaa qabdu keessaa tokko kutaa magaalaa Boolee yoo ta'u, hojiilee misooma garaagaraatiin kanneen sochii gaarii agarsiisaa jiran keessaayis misooma hundaaf bu'uura ta'e barnoota irrattis xiyyeeffannoo olaanaa kennuun keessattuu ganna darbe sadarkaa manneen barnootaa fooyyessuu dabalatee hojiileen lakkaa'aman raawwatamaniiru jedhan hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalichaa obbo Bariisoo Baqqala. Hojii gannaa keessatti hojiiwwan hojjetaa turre keessatti hojiin bal'aan hojii tola ooltummaa keessatti hojii amma keessattuyyuu sagantaa nyaata barataatiif waan isaan nyaatan waan isaan fayyadaman nyaata barataa akkasumas immoo amma meeshaa barataa daftara boorsaa yuunifoormiiwwan adda addaa hojiiwwan gannaa keessatti hojjetamanidha. Haaldureewwan hanga ammaatti raawwatamaa turan keessaa immoo sagantaa nyaata barattoota 8,000 fayyadamoo taasisuuf midhaan nyaataa fi meeshaalee tajaajilichaaf oolu walitti qabamaa turuu eeran. Barnoota eegalame hordofees sagantaa nyaata barattootaa ifatti eegalleerra kan jedhan obbo Bariisoon itti fufiinsa isaatiif immoo cichoominaan ni hojjetamaa eeran. Guyyaa har'aa wanni amma asitti ol geenyee fi aanaa Gooroo keessatti mana barumsa Gadaamii Elbaa keessatti guyyaa har'aa sagantaa baniinsa akka kutaa magaalattis haa ta'u akka magaalaatti iddoowwan lamarratti kan qabame tokko mana barumsa Birmajii Dhaddacha Araaraa keessatti kan lammaffaa immoo asitti amma bakka amma jiru kana mana barumsa Gadaamii Elbaa aanaa Gooroo keessatti. Kanaaf nuyi akka kutaa magaalaa keessatti barataan yoo xiqqaate 8,000 kan ta'an nyaata barataa kana karaa guutta'een kan amma har'a sagantaa nyaata barataa calqabsinu kana keessatti waggaa kaasee hanga waggaatitti hin nyaachifnaa jennee karoora qabanne. Bulchitoota aanotaa kutaa magaalattii jala jiran keessaa bulchituu itti aantuun aanaa Gooroo addee Masarat Balaa maatii barattootaa fi qooda fudhattoota barnootaa wajjin qindoomne bu'a qabeessummaa sagantichaaf ni hojjannaa jedhan. Gaheen isaa gahee guddaadha jechuudha. Barataa kana nyaachisuun barattoonni harka qal'ummaarraa kan ka'e, dhabuurraa kan ka'e, rakkinarraa kan ka'e as dhufanii barachuu hin dandeenye jiru jechuudha. Maatiin isaanii nyaachifatanii barsiifachuu hin dandeenye. Haala baruu barsiisuu keessatti namni tokko nyaate taa'ee dhaggeeffata waan ta'eef kanaafiyyuu barattoonni nyaata dhabanii kufan illee hin jiru jechuudha. Barattoota kana dandamachiisuudhaaf yookiin immoo barumsa isaanii akkuma ijoollee abbaa qabeenyaatiin qixa akka isaan nyaatanii gammachuudhaan barachuu barumsa isaanii karaa guutuu ta'een argachuu danda'aniif gahee guddaadha kan taphatu. Kanaaf nus immoo akka aanaa keenyaatti baroota irraa jalqabee irraa haga ammaatti gaggeessaati kan jirru. Akkuma argitan guyyaa har'aa naannoo irraayis keessummaan argamee magaalaa irraayis jalqabameera aanaa Gooroo kana keessatti. Egaa midhaan baay'eedha kan walitti qabne jechuudha. Ruuziin, mokoroniin, akkasuma immoo paastaan, zayitiin, sukkaarri, soogiddi waan adda addaati kan walitti qabnee jirru. Kuntaala waliigalaa naannoo 1,511 sassaabnee jirra jechuudha. Takkoolee dhiibbaa barnootaa barattoota irra gahu furuu keessatti sagantichi gahee qabatamaa bahataa jira kan jedhan immoo maatii barattootaa dubbifneedha.